السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا في جالة سنتوني هردفتوني برسيسا Oromo. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجر الله كبجادا بكير تمرس نجاو. إجا دعوتتن كيا فيديو الرّاخنا كيستي حالة كاميرا دكساتين فيديو نما صوروا Dandeessan نسمبرسيس. وصونا تقصنا تنشكينه salphumatti mobaayiluma keessaniin haala kaameraa dhoksaatiin waan barbaadan yookiin nama barbaadan jechuudha viidiyoo sawwaruu dandeessan yookiin viidiyoo waraabuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa wanti kun namoota biraankii viidiyoo nama waraabuu barbaadaniif ni ta'a jechuudha isin gale. Akkasuma wanti tokko viidiyoo sawwaruu barbaadanii yoo haalli itti sawwartan isiniif mijaa'uu dhabe appilikeeshiniin kun salphumatti akka namni sun shakkinetti haala isiniif mijaa'uun isiniif sawwara jechuudha isin gale. Egaa daawwattootaan kiyyaa warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa ta'an baga nagaa handoftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuu dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaadha achi booda all kajetturra kaayyadhaadha. Akkasuma barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha waan isin deebaradhaadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya like share waliif gochuu dagatinadha. Egaa gamanamaan hanga barumsaa isin dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattootaan kiyyaa haalli viidiyoo dhoksaadhaa nama itti waraabuu dandeenyu yookiin itti sawwaruu dandeenyu kaameraa bilbila keenyaa osoo hin taane appilikeeshiniidha jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun jechuudha viidiyoo dhoksaadhaa sawwaruudhaaf baay'ee tokko bareedaadha jechuudha isin gale. Egaa takka irratti dhootanii jechuudha hatta paaworii bilbila keessanii oof yoo gootanillee inuma sawwara jechuudha isin gale. Yaani rakkoo tokkolleen qabu jechuudha bilbilli keessanillee yoo paaworiin isalleen ofiin oof ta'e yookiin isinilleen oof gootan jechuudha rakkoo tokko hin qabu jechuudha inni inuma sawwara jechuudha isin gale hanga isin aappii sanarra galtanii stoopi gootan inuma sawwaraa jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana argachuudhaaf pilaastoorii keessan ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha background video recorder jettanii barreessanii yeroo akkasitti barreessitan appilikeeshinii baay'eetu isinii dhufa jechuudha. Inni kana jechuudha asirratti kilik ni gootanii yeroo daawuloodii godhattan jechuudha open irratti kilik gootanii yeroo open irratti kilik gootan haala kanaan isinii fida halluu gootanii eeyyama kennitaniif ammallee halluu gootanii ammallee yeroo sadaffaatiif halluu gootanii amma xumurree jirra jechuudha isinii gale. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo haala kanaan fuula kana isinii fida jechuudha amma akka inni viidiyoo sawwaruuf kulullee tanarratti kilik gootanii jechuudha isinii gale. Garuu an amma waan rikardii isiniif waraabutti ruufuu irratti dhahuu hin danda'u jechuudha wal faana waraabuu hin danda'u jechuudha isinii gale. Yoo nama asirratti dhahee inni tokko hin dhaama jechuudha. Amma yeroo asirratti kulullee tanarratti kilik gootan jechuudha xawwaalii sawwaruu eegala jechuudha. Achi booda sekondii asitti isiniif lakkaa jechuudha daqiiqaa isaadhaa isiniif lakkaa sawwaruu isaatti itti fufa jechuudha isinii gale. Yeroo stoopi gochuu barbaadanii sirrumatti kulullee kanatti dhootanii stoopi gootan jechuudha isinii gale. Achi booda waan inni sawware argachuudhaaf ammoo as fakkii faayiliidhaan jirti irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan asirratti viidiyoo sawware san isinii fida jechuudha irratti kilik ni gootanii kunoon amma kan amma sawware jechuudha isinii gale. Haala kanaan salphumatti jechuudha dhoksaadhaan waan barbaadan tokko yoo haala kaameraadhaan itti sawwartan dhabdan haalli isiniif mijaa'uu dhabe jechuudha aappii kana fayyadamuudhaan waan barbaadan tokko viidiyoo sawwaruu dandeessan jechuudha isinii gale. Warroonni biraankii nama godhuu jaalattanis haala kanaan salphumatti osoo namni isinirratti hin shakkine jechuudha aappii kanaan viidiyoo sawwartanii biraankii gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gale jeetin abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwata. Viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu like share waliif gochuun dagatinadha. Gaafii garagaraadhaa qabaatan komentii jalatti nu barreessadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.